Oduu ijoo fooyya'insi dinagdee gooroo biyyattiin taasiftee hanqina sharafa alaa mudachaa ture kan fure ta'uun ibsame. Waltajjiin marii Itiyoo-Paakistaan jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti kan xiyyeeffate magaalaa Laahooritti gaggeeffame. Odeeffannoo maddeen alaatiin Pyongyang Kooriyaan kibbaa waraana biyyoota lamaan gidduutti eegaluuf tuttuqqii taasisaa jirtu irraa of qusachuu akka qabdu akeekkachiiste. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu saajaaf qabannee kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkasumas odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinitti himna Anwasanee Amaarati isinis turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna jalqaba irratti oduu jalqabaa qabanneetti darbina. Koomishiniin marii biyyaalessaa Ameerikaa kaabaa fi Kaanaadaatti sagantaa ajandaa walitti qabuu fi filannoo bakka buutotaa gaggeessuuf qophii irra jiraachuu beeksisee jira. Koomishinichi raawwii isaa ilaalchisuun ibsa kenneera. Abaaboo Maammoo gabaasa oduu kana akka taanutti qindeessitee jirti. Dubbi himaan koomishinii marii biyyoolessaa Xibabuu Taaddasaa ibsa kennaniin koomishinichi hirmaachisummaa isaa gochaan kan mul'ise ta'uu dubbatan. Haaluma kanaanis lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan waldaalee fi dhaabbilee hirmaachisuu irratti akka argamus ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis kaaba Ameerikaa fi Kanaadaatti ajandaa walitti qabuu fi filannoo bakka buutotaa akka gaggeessuu fi qophii irra jiraachuus himan. ጉባኤው የሚሳተፉ ተወካዮች በሚወከሉባቸው መድረኮች የሚሳተፉት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ግለሰቦች ተቋማትና ማህበራት ናቸው። ሰሳቢ አጀንዳ አሜሪካ ካባፊ ካናዳቲ ታሲፈሙን hirmaattonni bakka buutotaa hirmaatan Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaati. Dhimmi Itoophiyaa na ilaallata. Rakkinaalee jiran furuun nu ilaallata kan jedhan Itoophiyaanonni akka hirmaatan koomishinichi waamicha dhiyeessuu barbaada. Diyaaspooronni biyya ormaa jirtan mariin kallattii fi viidiyoodhanis isiniif qophaa'ee jira. Karaa intarneetaatiin qophii koomishinichi lammiilee alaaf qopheesse fayyadamtanii akka galmooftan haalonni ni mijatu. ባቀረባቸው የመመዝገቢያ አማራጮች በመመዝገብ እንዲሁም በሌሎች የጥሪ አማራጮች እንዲሳተፉ ሁኔታዎች ይመቻቻሉ። Yeroo ammaas galma walgahii fi qophii loojistikii fi taasifamaa jiraachuu fi galmeen galmeeffamaa jiraachuu kan himan dubbi himichi kaaba Ameerikaatti ajandaa walitti qabuu fi filannoo bakka buutotaa hagayya 24 bara 2017 akka gaggeeffamu eeruun kan Kanaadaa kaaba Ameerikaatti aanee akka gaggeeffamu himan. ኮሚሽኑ በሰሜን አሜሪካ የሚካሄደው የአጀንዳ ማሰባሰቢያ መድረክ koomishinichi waltajjii ajandaa walitti qabuu Ameerikaa kaabaatti taasifamuun bu'aa qabeessa akka ta'u hawaasaa fi qaama miidiyaa achitti argaman waliin qindoominaan hojjetaa jira. Ajandaa walitti qabuun dabalata dhimma nageenya waliin wal qabatu irratti qaama mootummaa fi miti mootummaa irraa muuxannoo fudhachuuf qophiin taasifamee jira. ከሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይቶች ለማድረግና ተሞክሮች ለመውሰድም ዝግጅት ተደርጓል። lammiilee da'oo seeraa jalaa warreen jiranis maree biyyaalessaa irratti akka hirmaatanii fi ministeera haqaa fi bulchiinsa mana amala sirreessaa federaalaa irraa deebiin gaarii argamuu isaan maree gaggeessuu fi qophiin taasifamaa jiraachuunis himameera. የምክክር ሂደቱን ይበልጥ አካታችና አሳታፊ ለማድረግ adeemsa marichaa caalaatti hirmaachisaa taasisuuf yaada lammiilee keenya da'oo seeraa jala jiranii hirmaachisuuf koomishinichi yaalii taasisaa turuun ibsamuun isaanii yaadatama. Gaafii koomishinichaa bu'uura taasisuun marii ministeerri haqaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa federaalaa taasisaniin lammiilee murtii seeraa eeggachaa jiranii fi sirreeffamtoota seeraa adeemsa marichaa irratti akka hirmaataniif deebii gaariin argamee jira. Muuxannoo asirraa argamu qooduunis lammiilee naannolee biyyattiitti da'oo seeraa jala jiran hirmaachisuudhaaf fuulduratti yaaliin kan taasifamu ta'a. ከዚህ የሚገኘውን ተሞክሮ በማስፋት በክልሎች ማረሚያ ቤቶች ስር የሚገኙትንም ለማካተትና ለማሳተፍ በቀጣይ ጥረቶች የሚደረጉ ይሆናል። ኢትዮጵያን bara baajata 2017 galii daldala ala
doolaara biliyoona 8.3 argachuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Yaa'iin waggaa seektara daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa mata duree daldala siyaataadhaan gara bu'aa qabatamaatti jedhuun gaggeeffamee jira. Seenaa Sangirmaatti hordofe. Itoophiyaan bara bajataa 2017tti galii daldala alaa doolaara biliyoona 8.3 argachuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksiseera. Yaa'iin waggaa seektara daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa mata duree daldala siyaataadhaan gara bu'aa qabatamaatti jedhuun qophaa'e taa'ameera. Saganticha irratti haasawa kan taasisan ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasahuun Gofee Itoophiyaan bara bajataa 2017tti daldala alaa irraa galii doolaara biliyoona 8.3 argachuu dubbataniiru. Bara bajatichaatti daldala biyya keessaaf hawaasa daldalaa miliyoona 3 ta'uuf tajaajilli daldala marsariitii yookiin onlaayinii hojiirra ooluu dubbataniiru. Fooyyessa dinagdee gooroo taasifame hordofee daldaltoota hanqina oomishaalee namtolchee uumanii fi daldala seeraan alaa raawwatan 110 irratti tarkaanfiin fudhatamuus ibsaniiru. ይደርስ የነበረውን የዋጋ ንረትና የዜጎችን ግልት qaala'insa gatii fi dararama lammiilee dhaqqabuuf ture to'achuuf tattaaffii taasifneen hawaasa daldalaa 100,000 fi 10,000 ol irratti tarkaanfiin barbaachisu fudhatamee gabaan akka tasgabbaa'u hojiin hojjetame hojii gaarii raawwanneedha. Gama biraatiin gabaa sanbataa shamattootaa fi gurgurtoota kallattiin wal qunnamsiisu 1,567 hojjennee jirra. Dabalataanis gabaa 571 hundeessinee jirra. Raawwii fooyya'aatu raawwatame. Tattaaffii miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uuf taasifameen bu'aa gaariin galmaa'eera kan jedhan Kaasahuun Gofee qaala'insa gatii hir'isuuf giddugaloonni gabaa sanbataa fi dilbataa bal'inaan hojiitti galuus dubbataniiru. Itoophiyaan bara bajataa 2017 galii daldala alaa doolaara biliyoona 8.3 argachuu eeruun tokko seektara daldalaa irratti bu'aa gaariin galmaa'uus ibsaniiru. በሁለትዮሽ ድርድር ገበያ ድርድር ብዙ ሀገራት ጋር እየተደራደርን እንገኛለን። waliigaltee gabaa garlamee biyyoota baay'ee waliin taasisaa jirra. Biyyoota 20 olitu gaafii nuuf taasise. Yoo waliigaltee dhaabbilee addunyaa milkeessine caasaan daldalaa asitti argamnu abbaa seenaa ta'uu dandeenya. Kanaaf raawwii kana fooyya'aa fi bu'a qabeessa ture jechuun ni danda'ama. Yaa'ii waggaa seektara daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa kanaan biirooleen daldalaa naannolee gabaasa raawwii hojii bara 2017 dhiyeessuun kan gamaagamame yoo ta'u karoora bara 2018 irrattis mari'atameera. Daawwattoota kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irraa oduu tamsaasa kallattiin guyyaa kana isin biraa gahaa jirudha. Oduun keenya ammas akkuma tufeetti jira. Fooyya'insi dinagdee gooroo biyyattiin taasistee karoora qabame galmaan gahaa jiraachuun ogeessonni dinagdee himanii jiru. Bu'aawwan argamaa jiran itti fufsiisuuf ammoo nageenya biyyattii eegsisuu fi hirmaannaan qaamolee dhimmamtootaa barbaachisaa ta'us hubachiisanii jiru. Jamiilaa Jamaaltu qindeesse. Itoophiyaan yeroo dhiyoodhaas fooyya'insa dinagdee gooroo taasisuudhaan galii mootummaa guddisuu baasii fi hirpha mootummaa bu'aa qabeessa gochuu sirna caasaa fandii sooramaa irratti jijjiirama hojiirra oolchuu dhaabbilee misooma mootummaa bu'aa qabeessaa fi dorgomaa akka ta'an gochuu fi bulchiinsa liqii mootummaa bu'aa qabeessaa fi itti fufiinsa akka qabaatu mirkaneessuu akka ta'e ibsamuun ni yaadatama. Fooyya'insa taasifameenis gamaagama yeroo yeroon gaggeeffamee tureen jijjiiramni adeemsa keessa dhufaa jiraachuu fi biyyattiin akka gaanfa Afrikaatti biyya dinagdee dilbii isa guddaa galmeessistee fi humni galii walitti qabu mootummaa fooyyee kan argamsiise ta'uu danda'uun ibsoota yeroo garaagaraa qaamolee adda addaa kennamaa turanii beekamuun danda'ameera. Yookaan immoo gabaasni gamaggama riifoormii sanaa kan ibsu infileenshiiniin persentaa 30 ol waggaa danuudhaaf kan ture akka inni persentaa 13tti gadi bu'ee ibsaa jechuudha. Kan IMF'nis qo'annoo isaa taasiseen yookaan immoo madaalli ni taasisee madaalli tokkoffaa Oktoobarii irratti taasisee ture madaalli lamaffaa Maarchi irratti taasisee ture madaalli isaa sanus kan ibsu successful completion of reforms kan jedhu riipoortii godhanii kanaaf waadaa waan galan irraa illee marsaa lama kennanii. Fooyya'insichaanis galmoonni qabaman milkaa'uu akka danda'anidha ogeessonni dinagdee kan himan akkasumas kallattii adda addaatiin milkaa'inoonni mul'achaa jiraachuu eeraniiru ogeessonni kunneen. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaan ammoo nagalmeessaa ture yeroo jalqabaatiif persentaa 10 gadi akka inni target of 10% hin taa'amee yaadama akkasitti tilmaameera jechuudha. Akkana jechuun maanni inni kun tasgabbii investoroota abdii hora jechuudha. Abdii maal jechuu? Abdii rakkoon adda addaa unexpected challenges or qabeenya qaban otoo hin beekin dhabuu waan akkasiirraa gatii jala furuuf investorotaaf inni kun abdii guddaadha. Sharafa biyya alaa argamsiisuu keessatti hiyyummaa hir'isuu keessatti akkasumallee madda galii garaagaraa ikoonomii keessatti yeroo garaagaraa fakkeenyaaf buna qofa ture kan ekspoortii gochaa turre
Amma garuu poolisii garaagaraa fayyadamuudhaan kanneen akka kuduraaf muduraa veejiteebilsi kan jennu jechuudha. Galii garaagaraa babal'isuudhaan investimentii babal'isuudhaan inkaamii yookaan immoo galii hawaasa ishee guddisuu keessatti qooda olaanaa yookaan immoo shoora olaanaa taphataa jirti jechuudha. Fooyya'insa dinagdee taasifameenis galmoota argamaa jiran itti fufsiisuuf hirmaannaan qaamolee dhimmamtootaa olaanaa ta'uudhaa qabaas jedhu. Tokkoffaa irraa baratamuu deemuu qaba jechuudha. Wanta takkaatti jijjiiramee al takkaatti jijjiiramee bira gahamu otoo hin taane dhawaatan kan bira gahamu waan ta'eedhaaf itti fufsiisuudhaaf maaliif akkuma sila jedhee xiyyeeffannoo hordoffii akkasumas immoo hamileedhaan hojjechuu barbaada jechuudha. Keessumaa kanneen akka education sector yookaan immoo kanneen akka yuunivarsiitii qorannoodhaan deeggaramuu qaba jechuudha. Qorannootiin deeggaranii haala itti fufsiisa qabuutiin akkamittiin biyyittii gara fuulduraatti ceesisuu danda'a akkamittiin immoo uummata faayidaa qabeessa yookaan immoo bu'a qabeessa gochuu danda'a kan jedhamu qorannoo irratti illee kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoodhaan deeggaramuu qaba. Teekinooloojiidhaan deeggaramuu qaba. Akkasumallee muuxannoowwan biyya alaarraa yookaan immoo muuxannoowwan biyya garaagaraarraa fudhatamuutiin gargaaramuutiin itti fufiinsa akka inni qabaatu gochuun ni danda'ama. Jijjiiramni yeroo taasifamutti miidhaawwan mudachuudhaan danda'an ittisuuf hordoffii fi to'annoon barbaachisu taasifamuun dabalatatti iddoolee rakkoon nageenyaa jiru furuun qaamolee mara hirmaachisuun murteessaa akka ta'e ogeessonni kunneen himan. Rakkoo nageenyaa iddoo adda addaa jiru bifa adda addaatiin otoo furamee hawaasni daangaa jiru misooma keessatti otoo hirmaatee jedhee riifoormii kana successfully yeroo inni itti milkaa'u bareechas nu butuu danda'a jedhee yaada. Kan biraa immoo riifoormiin jalqabame addaan kutuun hin ta'u. Addaan kutuun ta'u jechuun maayinni erga tokko jalqabame riifoormiin sun paakeejii adda addaa qaba. Paakeejiin sun bifa abdii uummatatti horeen bifa abdii hawaasa daldalaatti hawaasa addunyaatti horeen bifuma sanaan yoo itti fufee karaa milkaa'inaatti nu geessa. Akkaataa karoorfamee fi akkaataa qabameetiin to'annoof hordoffiin garaagaraa gama garaagaraatiin kennamee itti dhiyeenyaan hordofamuu qaba. Galma kennameefis immoo akka rukutuuf yookaan immoo galma akka ga'uudhaaf ilaalchi addaa yookaan immoo xiyyeeffannoo addaa barbaachisaa jechuudha. Fooyya'insi dinagdee gooroo biyyattiin taasiftee hanqina sharafa alaa mudachaa ture kan fure ta'uu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti qorataa fi barsiisaan dinagdee Dooktar Gammachiis Marshaa turtii fi afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa waliin taasisaniin himanii jiru. Sharafni alaa biyyattiis gara doolaara biliyoona 3.6tti ol guddachuu ibsanii jiru. Hanqinni sharafa alaa biyya keenyatti hudhaa guddaa ta'ee ture. Investimentii sochii dinagdee biyya keenyaa irratti hudhaa guddaa ta'ee ture. Sharafa alaa argachuudhaa fi abbootiin qabeenyaa daldala keessatti namoonni hirmaatanii yeroo dheeraa eegaa turan ji'a 3-4 waggaa tokko eeguutu ture. Sun hudhaa guddaa ture ekonomii biyyaa irratti. Garuu erga riifoormiin kun jijjiiramni dinagdee kun dhufee sharafi alaa biyyattii kuusaan sharafa alaa harka 3 guddatee jira. Gara doolaara biliyoona 3.6 ol guddatee jira. Kun milkaa'ina guddaadha. Kanaafis gumaacha kan godhanii dadammaqiinsi uumamee jira. Edda jijjiiramni kun dhufe ekonomiin dadammaquun uumamee jira. Investoroonni illee konfidensii isaanii dabalee jira. Remitaansiin biyya alaa argamu harka 25 dabalee jira. Doolaarri diiyaasporaan lammiin biyyaa ergan dabaluu sunillee akka sharafa alaa guddatu godhee jira. Fooyya'insi dinagdee gooroo taasifamee alergiin damee qonnaa akka dabalu taasisuu keessattis bu'aa olaanaa qabaachuu eeranii jiru. Bu'aa inni jiruu fi dhiibbaan seektara qonnaa irratti qabu ilaaluu dandeenya. Kara bu'aadhaan alergiin oomisha qonnaa akka inni gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'uu fi dabalu ta'ee jira. Fakkeenyaaf alergiin gara hortikaalcharii kan akka abaaboo, kan akka fuduraaf muduraa kun dabalee jira. Alergiin karaa qamadii bifa amma ta'een dabalee jira. Bunni sadarkaa olaanaatti dabalee jira. Kanaaf export competitiveness addunyaan irratti alergiin karaa qonnaa jiru akka dabaluu fi karaa sana bu'aan argamu dabalee jira. Karaa kan biraa bu'aadhaan kana yoo ilaalle karaa kan biraa dhiibbaan dhiyeessii alaa galuudhaan jiru xiqqoo
gatii dabaluurraan kan ka'e dhiibbaan ni jiraata. Fakkeenyaaf dhiyeessiin kan akka xaa'oo maashinaroota adda addaa pesticides yookaan farraarama adda addaa alaa galchina baay'inaani suni gatiin dabalu akka addunyaatti rifoormiin kun yeroo dhufu import inflationii ni dhaqqabsiisa. Gatiin doolaaraa waan dabaleef wantoota nuun biyya alaarraa binnu gatiin isaa ni dabala. Dhiyeenya kanas daballiin mindaa taasifamee dhiibbaa riifoormii dinagdee gorootiin dhufe ta'uu Dr. Gammachiis Marshaa ibsanii jiru. Dhiyeenya kan akkuma hundi keenya beennu mindaan hojjettoota mootummaa fi dabalamee jira. Kun yeroo lammaffaaf ta'a. Dhiyeenya kanatti yeroo darbe qarshiin birrii biiliyoonii 90 ramadamee ture. Amma dhiyeenyattis qarshiin birrii biiliyoonii 160 ramadamee jira. Kun walumaa galatti baajeta mindaa mootummaan hojjettootaaf baasu gara qarshii biiliyoona 560tti ol guddisee jira. Kun rifoormii dinagdee gooroo amma dhufe wajjin wal qabata. Dhiibbaa rifoormii kanaan dhufu rifoormii kun dhiibbaan wal qabatee dhufu jedhamee baay'ee sodaatamee ture. Qaala'insi jireenyaa hedduu dabala sodaan jedhu hammaataa ture. Akka yaadame hin taane sodaan gara qaala'insa dhufu jireenyaa akka sodaatame yoo ta'u baatellee ammallee guddaadha. Keessumaayyuu hojjettoota mootummaa galii dhaabbataa qaban haalaan miidhuu danda'a. Mootummaan sana hir'isuuf dhiibbaa sana hir'isuu fi murtoo kutannoo qabu mindaa hojjettootaa dabaluudhaan murtoo kutannoo qabu godheera. Kun wal qabata rifoormii wajjin dhiibbaa barsiisota hojjettoota mootummaa garaagaraa irra jiru hir'isuu danda'a. Amma tokko cabsuu danda'a. Maaliif qaala'insi gabaa ammallee ol ka'aadha. Yoo irratellee walitti kuufamee yeroo dheeraadhaaf walitti kuufamee waan dhufeef ammallee ol ka'aa waan ta'eef sana hir'isuudhaa fi bu'aa qaba. Garuu gahaa miti. Kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irraa oduu tamsaasa kallattiin guyyaa kana isin bira gahaa jirudha. Waltajjiin marii Itiyoo-Paakistaan jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti xiyyeeffatee magaalaa Laahooritti gaggeeffame. Paakistaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Jamaal Bakar dhiibbaa jijjiirama qilleensaa ittisuuf hawaasa dammaqsuun biqiltuu dhaabuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa Itoophiyaan gaggeessitee uwwisa bosonaa guddisuu akka danda'e ibsanii bu'aan hanqina wabii nyaataa dhiqama biyyee guutummaa fi hojii dhabdummaa hir'isuu dandeessisuus galmaa'eera jedhan. Biyyoota jijjiirama qabeenya qilleensaan miidhaman keessaa Paakistaan tokko ta'uu kaasanii dhiibbaa kana dandamachuuf muuxannoo Itoophiyaa fudhachuu akka dandeessisuus kaasanii jiru. Ministeerri olaanaan Puujaab Maariyaam Nawaaz Shariif gama isaaniitiin Itoophiyaan muuxannoo ashaaraa magariisaa biyya isaaniif qooduu ishee galateeffatanii Paakistaan Itoophiyaa waliin hojjechuuf ijjannoo qabaachuu ishees mirkaneessanii jiru. Waltajjii irratti hariiroo Itoophiyaa fi Paakistaan gidduu jiru cimsuun waliigalamuusaa odeeffannoon imbaasicharraa argame ni mul'isa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee pirojektoota misoomaa garaagaraa eebbisiisuun tajaajila jalqabsiise. Pirojektoonni kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeen eebbifaman kunneen ijaarsa bakkeewwan dhaabbii konkolaattota giddugaloota gabaa bakka taaksii fi atoobisoonni itti fe'anii fi buusan ta'uun himamee jira. Saxxoota Shomaa gabaasattaanu qindeessee jira. Magaalaa Finfinnee miidhagduu jiraattotaaf mijoofte uumuuf pirojektoonni garaagaraa ijaaramuudhaan tajaajilaaf banaa ta'aa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa ifoomseera. Miidhagina magaalittii pirojektoonni ni dabalu jedhamanii hojjetaman keessaa giddugalli gabaa fi iddoon dhaabbii konkolaataa isaan gurguddoodha. Haaluma kanaan pirojektoonni kanneen bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi hoggansi sadarkaa garaagaraa magaalichaa akkasumas qaamoleen affeerran taasifameef argamanitti eebbifamuun tajaajila eegalaniiru. Giddugala gabaa kutaalee magaalaa Araadaa fi kanneen birootti ijaaraman kanneen carraan hojii bal'aan kan itti uumamuu danda'uu fi hojiin daldalaa bifa ammayyaa ta'een kan itti raawwatu ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalichaa Adaanech Abeebee himaniiru. የአፍሪካ ህብረት ጉባኤና የተለያዩ ጉባኤዎች ሲመጡ yaa'iiwwan Afrikaa fi konferensiiwwan garaagaraa yeroo Finfinneetti qophaa'u icciitii keenya qorqorroo fi baanarii garaagaraan dhokfachaa turre. Baay'ee kan itti dhiphachaa turredha. Amma isa kana qulqulleessuun bareedina addaa itti dabaluun naannawa hawwataa gochuu dandeenyeerra. Sochiin tiraafikaa saffisaan akka jiraatuufis dhiphinni karaa akka xiqqaatu taasisuu dandeenyeerra. Giddugaloonni gabaa carraa hojii bal'aa uumuu kan danda'utti ijaarree tajaajila si'ataa fi banaa taasifneerra. Qabeenya kana gatii madaalawaan hawaasni magaalichaa akka sirnaan itti fayyadamu adaraan jedha.
Iddoon dhaabbii konkolaataa ijaarame teekinooloojiin kan deeggarame rakkoo magaalittii waggaa hedduuf ture kan furu ta'uus himaniiru. ከሜክሲኮ እስከ ለጋህር ብቻ 13 ፓርኪንጎች ናቸው ወደ ስራ የገቡት። Meeksikoo hanga laga harreetti iddoo turmaata konkolaataa 13 si'a tokkoon konkolaataa 2145 dhaabuu kan danda'u ijaarreerra. Iddoo deddeebbii konkolaataa yookaan terminaalota 10 si'a tokkoon konkolaatota 1624 dhaabuu kan danda'udha. Kanaan booda konkolaataan daandiirra dhaabbatee fe'us ta'u buusuu hin jiru. Suuqiiwwan bareedoo manneen nyaataa bakka tiyaatiraa itti ilaalanii fi kan biroo qaba. Ijaarsi piroojektootaa sadarkaa isaanii kan eeggatanii fi qaama miidhamtoota kan giddu galeeffatan ta'uu hooggantuun biiroo koonistirakshinii magaalaa Finfinnee Injiinar Algaanesh Hayilamaaraam himaniiru. በባሻ ወልዴ በሜክሲኮና በዚህ በኤዩ naannoo Bashaa Waldee Meeksikoo fi Gamtaa Afriikaatti giddugala gabaa suuqiiwwan 300 mana kuusaa 50 mana bunaa fi shaayee manneen fincaanii 80 ol kan guuttatee fi qaama miidhamtoota kan giddu galeeffate nageenyummaan isaa teekinooloojiin kan hordofamu iddoo boqonnaa fi meeshaalee barbaachisu kan guuttatedha. Bulchiinsi magaalichaa bara kana piroojektota 19,000 dhiyaatu ijaaruun ibsameera. Manneen murtii aadaa hundaa'anii tajaajila kennuu erga eegalanii as haqa barbaacha dhamaatii fi qisaasama yeroo fi maallaqa hin mallee isaan mudataa ture jalaa baraaramaa jiraachuu jiraattonni godina Shawaa Kibba Lixaa himanii jiru. Aanichatti galmeewwan himannaa manneen murtii aadaaf dhiyaataa jiran dabalaa kan manneen murtii idilee ammoo hir'achaa jiraachuun himamee jira. Ababaayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannichatti haqa waloo mirkaneessuuf manneen murtii aadaa duudhaa Oromticha ganama bu'uura godhachuun hojjetanii tokkoon gandootatti hundeessee hojiitti galchaa jira. Uummanni naannichaas manneen murtii aadaa hundaa'anii tajaajila kennuu erga eegalanii as haqa barbaacha dhamaatii fi qisaasama yeroo fi maallaqaa kan ture mudataa ture jalaa bahaa jiraachuu carraa argatee hundaan ibsaate kan jiru. Kan viidiyoo irratti argitanii kun godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Goorootti mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaa magaalaa Gororaa ganda lakkoofsa tokkooti. Jiraattonni godinichaa haqa barbaacha mana murtichaa dhaqanii argannee dubbisne manneen murtii aadaa haqa isaanii salphaatti isaaniif deebisaa jiraachuu himan. Bara 2016 dinnicha oomishadhe. Oomishee dinnicha oomisheen zariidha. Inni naa dawwalee kuntaala manaan barbaadaa naa fidinaan jedhe. Achirraan kuntaala 30 fidee keemsaatti buuseef. Kaan dhaabbatee kaan fira isaatii kennee kaan gurguratee birrii sana naan galchinee birrii sana dhoowwatee achirraan inni birrii sana dhoowwannaan dhufee sana irratti himadhe. Isaan immoo isa barbaadanii naa qabanii birrii sana dhufee naa amanee hin kaannee naa amanee tajaajila sanaati birrii sana kun irraa naa kennaa jira kun har'ayyuu naa kennaa jira. Toon mana murtii idilee geesse bu'aa bahinsaa baay'eedha. Takka annisaa ammoo dhimmi gudeeddii kana dura raawwatamee turee fi ragaa mana murtii idileef dhiyeessuun itti dhibee mana murtii aadaa sadarkaa tokkoffaa Gororaa kanatti akkamittiin fala akka isaaniif argate himuun galateeffatu. Daa'ima umriin ishii gaa'ila hin gahin gowwoomsanii sanaan booddee immoo raagaa seeraan gaafatamuu jalaa baqachuudhaaf dhoksanii dhabnee mana murtii idileetti waajjira poolisiitti ulaagaan inni nu gaafatu humna keenya ol. Fakkeenya akka raagaa qabatamaa akka gocha kana raawwachuu irratti immoo raagaa mana yaalaa waan akkasii akka raagaa mana yaalaan fudhanne mucaadhaa dhabne akka mana murtii idileetti ni manne raagaan hin jiru. Dhiifnee galleetee. Sanaan booddee manni murtii aadaa kummee dhimmoota akkanaan baasa waan jedhamu dhageenyee dhufne. Nama wal kumanneen sana nama shakkine hin beekna waan ta'eef. Hin dhufnee hin himan. Innaa himan manni murtii kun galatoomanu hin waaman. Hin qoratan. Waakkachuun dhalate. Akka adeemsa sirna aadaa Oromoo safuudhaaf aadaa keenyaa keessatti qartuuf luka waan jedhamutti deeman. Dhugaan dhokate sun ilmoon dhabne sun ifni bahee haqni bahee beenyaan barbaachisaa ta'e kennamee fi mucaan sun bakka jirtu dhiyaatte wanti jiru ifa bahee kan bakka biraatti dadhabne dhugaa keenyas arganne ilmoo keenyas argamne mana murtii kana galatoomfanne. Akkuma walii galaatti bu'aan mana kanaa hawaasni argataa jiru waan lakkaa'amee dhumuu miti. Abbootiin murtii mana murtii aadaa kanaas manni murtii aadaa bu'aa guddaa uummataaf buusaa jiraachuudha kan ibsan. Amma abba torbaatti nama balleessa. Waan nama balleessu hin beeka. Aadaa isaa hin beeka. Akkuma waliigalaatti manni kun akka mana murtii aanaa Gooroo bichaa ta'uu hin ta'in akka godina keenya bichaa ta'uu hin ta'in akka godina hundumaarraa argaa jirutti haqni uummanaa baheechuun kan dandeenyu iddoo manni murtii aadaa kana dhaabateeyyuu. Himatamnaan iddoo fe'ellee hadhaqu jaarsatti ergineet
kootu haqni namaa sirra jira. Duutullee haqa namaatiin waliin maa duuta jenneet akkasitti haqa namaa baasaa jira jechuudha. Erga manneen murtii aadaa hundaa'anii hojiitti galanii hariiroon gaariin hawaasummaa dabalaa akka dhufees ragaaleen ni mul'isu. Akka godina keenyaatti fudhanne bara kana qofa mana murtii aadaatti naannoo dhimmoonni 8,963 kan dhiyaatan yoo ta'u kanneen keessa naannoo dhimmoonni 8,677 furmaata argataniiru. Dhibbeentaa yoo ilaalle dhibbeentaa 98dha jechuudha. Dhimmoonni 8,000 ol sadarkaa godinaatti aanolee 12 irraa walitti dhufee gabaasa isaanii qindaa'u kan mana murtiitti dhiyaatu naannoo 2,000 wayiin caalu jechuudha. Erga manneen murtii aadaa hundaa'anii hojiitti galanii hariiroon gaariin hawaasummaa dabalaa akka dhufees ragaaleen ni mul'isu. daawwattoota gara odeeffannoo maddeen alaarraa argannetti darbina. Pyongyang humni waraanaa Kooriyaa Kibbaa dhukaasa akeekkachiisaa 10 ol gara kootti dhukaasuun humna waraanaa koo shororkeessaa jirti jechuudhaan himachaa jirti. Akka himannaa Kooriyaa Kaabaatti humnoonni Kooriyaa Kibbaa loltoota ishee eegumsa daangaa irra turan irratti dhukaasa akeekkachiisaa dhukaasanii jiru. Gochi ishee kun waldhabdee biyyoota lamaan gidduu jiru gara sadarkaa to'annoo hin qabneetti ol kaasuu akka danda'u hubachiisaa jirti. Ejensiin oduu Kooriyaa akka hoogganaatti aanaa humna waraanaa Kooriyaa Kaabaa Chol wabeeffachuun gabaasetti gochaan tuttuqqii Kooriyaa Kibbaa irraa mul'atu naannawichatti waraana kaasuuf barbaadu ishee kan agarsiisu waan ta'eef biyyattiin fedhii nageenyaa kan qabdu yoo ta'e gocha ishee kanarraa of qusachuu qabdiis akeekkachiisanii jiru. Daangaa biyyoota lamaan irraa gama lamaaninuu humni waraanaa guddaan qubatee kan jiru yoo ta'u adeemsi humni waraanaa Kooriyaa Kibbaa taasisaa jiru biyyoota lameeniif sodaa waraanaa uumuu akka danda'us ibsamaa jira. Kooriyaan Kaabaas gama isheen humna waraanaa daangaa irraa qabduun dabalatatti loltoota ishee gara kaaba daangaa waraana biyyoota lamaanitti bobbaasaa jirtis jedhamee jira. Bara darbe Kooriyaan Kaabaa baaloonii balfaa baatanii deeman 1000 lakkaawwaman gara Kooriyaa Kibbaatti ergaa akka turte ni yaadatama. Kunis tuttuqqiin akkasii kun waldhabdee biyyoota lamaanii caalmatti cimsaa jiraachuun ibsamee jira. Hanga ammaatti Kooriyaan Kibbaa dhimmicha irratti deebiin kennite akka hin jirre Aljazeeraan gabaasee jira. daawwattoota ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan biyya keessa fi biyya alaa qindeeffannee sa'aatii jaaf qabannee siin biraan gahaa turre kana gammaa turanii nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Wasanee Amaaran ture. Qophiileen hafan itti fufuu yeroo gaarii isiniif yaa ta'u.